Ashamaa akkam jirtu uummata qashtii jirtu jirra galata rabbii. Hadda gaaffii keessan kanaaf deebisanii kennuuf hin dhufe. Ijoollee tokko lamaa miti kan na gaafate ijoollee hedduudha. Kanaaf deebisuu qaba gatii yaadee hin dhufeetii jira. Amma xumura viidiyoo kanaatti ilaalaa hanga xumuraatti isinitti agarsiisa. Akkamitti nama tokko nama lama isaa ol ta'anii akkamitti viidiyoo akka hojjetamuu danda'u jechuudha. Akkasumas tiktookiin seera haaraa fidee jira waan ta'eef isa isinitti agarsiisa. Amma xumura viidiyoo kanaatti na faana tura. Tole baga nagaan dhuftanii dursa wanti isinitti himuu barbaadu maalidha ituun gara viidiyootti hin galiniin dura viidiyoo gaafa nama lama taatanii yookiin nama lama sadii taatanii hojjechuu gaafa yaaddanu maaltu ta'a dura viidiyoo kophaatti hojjettu jechuun tiktookiidhaan isa ta'uu kaameeraa garbadhaan isa ta'uu dursa viidiyoo hojjettu kukkuttanii dhiira taatanii hojjechuu yoo barbaadan uffata keessan jijjiirtanii maal gootanii waan isinirraa barbaachisu gootanii hojjettu. Shamarree tokko immoo yoo hojjechuu barbaadan akkasuma viidiyoo lammaffaa hojjettu jechuudha. Viidiyoon sun lamman dirqama gaalarii keessa jiraachuu qabu. Gaalarii keessaa fuuneeti kan nuti yookiin appilikeeshinii gara biraadhaan edit gochuu dandeenyu yookiin immoo tiktookiidhuma mataa isaatiinis edit gochuu akka dandeenyu seera haaraa fideetii jira karaa salphaadhaan. Dursa tiktookii irratti akkamitti akkasiin edit gootan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba gara tiktookii keenyaa deemna. Gara tiktookii kiyyaatti dhufeetii jira. Dursa karaa tiktookii qofaan viidiyoo keessan edit gochuu barbaaddu taanaani dursa viidiyoo gabaabaa hojjettu. Haala kanaan egaa viidiyoo gabaabsitaniitii kan isin hojjettanii gabaabsitaniis dheeressitanii akkuma barbaadan viidiyoo keessan hojjechuu ni dandeessu. Sanaan booddee viidiyoo taanullee haaluma kanaan kukkuttanii hojjettu jechuudha. Haala kanaan viidiyoo lama hojjenneetii jirra. Sanaan booddee iddoo raayit jettu kana tuqannee achi iddoo ol finnee wantoota sana tuqannaa viidiyoo edit gochuuf jechuudha. Sanaan booddee haala kanaan nuuf fida. Gaafa haala kanaan nuuf fidu viidiyoo keenya akka barbaadne irraa kukkutuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf viidiyoo hojjenne kana finnee gara kanatti finnee walakkaa isaa gadi xunneetu edit iddoo jettu kana gadi dhufnee edit gochuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtan editii sana gaafa tuqxanii haala kanaan nuuf fida jechuudha. Haala kanaan gaafa nuuf fidu akka barbaanne irraa kukkutuu ni dandeenya, dheeressuus ni dandeenya, as deebisnee achi deebisnee jechuudha. Kanaaf erga akkas goone booddee walakkaattis yoo kutuu barbaanne walakkaattis illee yoo kutuu barbaanne gadi finnee iddoo kana tuqanneetu walakkaatti kutuu ni dandeenya haala kanaan. Walakkaa sana siree viidiyoo gara biraa gaalarii keessa jiru itti dabaluu yoo barbaanne fidnees itti dabaluu ni dandeenya. Iddoo pilaasii kana tuqannee jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan gara gaalariitti gallee viidiyoo tokko fidanneeti kun walakkaa gasheetii jira jechuudha. Haala kanaan viidiyoowwan barbaadan hojjettanii gaalarii keessa keettanii fiddanii tiktookii irrattis edit gochuu ni dandeessu. Viidiyoo qophaa tiktookii irrattis hojjettanii edit gochuu ni dandeessu. Ammas viidiyoo sadaffaa yoon illee gashuu barbaade yoon irraa kutuu barbaades haaluma argaa jirtan kanaan irraa kutee viidiyoo gara biraallee fidee walakkaa gashuu ni danda'a jechuudha. Haala kanaan egaa viidiyoo sadaffaallee fidnee walakkaa haala kanaan gashuu ni dandeenya. Sana tiktookiidhuma irrattidha kan nuti akkas edit gochuu ni dandeenya. Yoo barbaanne illee appilikeeshinii gara biraadhaanis akkamitti akka edit gochtanii hojjechuu dandeessan yuutuubii kiyya irratti agarsiiseetti jira. Isarra deemtanii waan barbaadan irraa ilaaluu ni dandeessu. Aappii gara biraa utuu hin fayyadaminis akkamitti akka edit gochuu dandeessan egaa tiktookii qofaan iyyuu isinitti agarsiiseetti jira. Kanaaf haala kanaan viidiyoo barbaadan edit gootanii hojjechuu ni dandeessu tiktookii qofaa irratti jechuudha. Akkasumas illee appilikeeshinii gara biraas buustanii appilikeeshinii CapCut jedhamus tiktookii hojjechuuf baay'ee bareedaadha. Edit akkamitti akka gochuu dandeessanis yuutuubii irratti agarsiiseetti jira. Achirratti ilaaluu ni dandeessu. Waan duukaa turtaniif hedduun isin galateeffadha. yuutuubii kiyya subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Akkasumas illee gaaffii waan qabdan hunda koomentii jalatti na gaafachuu ni dandeessu. Anis illee amma hin danda'e isiniifan deebisa jechuudha. Waan duukaa turtaniif hedduu galatoomaa nagaatti.